Uummanni Oromoo akkaataa amma argamu kanatti waraana bilisummaa Oromoo abdii fi irree gaachana Oromoo woboo akkasittiin itti yaa'ee simachaa jira. Interview wala dia orang jiram, sila macam tu. Abdii fi gaachana uummata Oromoo woboon sa'aatii ammaa kanatti magaalaa dhuunfateen uummata Oromootiin bifa kanaatiin simatamaatti jira. No. Esa. Ummati Oromoo galaana. Ila achi dhaqa. Iddoo muka alaabaa kana dhaqa. Iddoo muka alaabaa kanatti achitti. Muka alaabaa deema. Iddoo muka alaabaa sana agartanii achuma deemaa laadda sana. Deemume. Yalo, mas gezen. Waraana bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo adda adda baasuun waan hin danda'amnedha.
waraana isaa bifa kanaan simateera. Egaan hordoftoota keenya qophiin keenya akkuma itti fufetti jira.